Hallelujah. 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 May har'a kammoo Waaqayyo sagalee isaa nu dubbatu mata keennaa qaqqabannee Waaqayyo wajjin kadhannaa ulfinni guddinni Waaqayyoof haa ta'u. Lafaaf gubbaa irratti fakkaataa fi qixxee kan hin qabne Gooftaa gooftota hayyuu hayyoota Waaqa samiin teessoo ulfinna keetii lafi immoo ejjata miila keetii taate manii sannaaf hojjettan mana akkamiitii kan jette ammoo isa gara cabe haleluuyaa isa fuurisii qophaa'e wajjin jiraadhaa kan jette Waaqa fakkii hin qabne ulfinni guddinni siif haa ta'u. Ganam kanaan gooftaa galataa dachaa qabannee gara kan kee dhufna maqaa Yesuus Kiristoositiin galatii kennaa galatii afaan kennaa goofta kiyyaa teessoo kee qulqulluu duratti urga gaarii nuuf haa ta'uuti qalma gaarii nuuf haa ta'uuti maqaan kee nu gidduutti oloolaa jedhuuti yeroo kanaaf guddifnee si galateeffannaa hafa kee gubbaatti ulfaadhu Waaqayyo nallee garbichi kee saba kee qulqulluu dur dhaabadhee yoo dubbadhu hafuura keetiif ayyaana keetiin na gargaare sabi keelleen gooftaa sagalee kee jiraata dhaga'u qalbii banameen gurra banameen si dhaga'ee dubbii keetiin jiraachuu akka danda'u tokko keen akka gargaartu si kadhadhaa maqaa cufcaalu maqaa Yesuus Kiristoositiin ameen. Hallelujah. Ulfinni guddinni Waaqayyoof haa ta'uuti maqaa Waaqa barbaraan ka'eeffamaa ta'uuti har'a akkuma beeknu torbaan kunini torbaanii galataati ameen maqaa Waaqa barbaraan ka'eeffamaa ta'u lafa mamman tana jirru kan keessatti aadaa lafana keessa nuttul keessa guddaan tokko guyyaa galataa jedhanii officially maatii waliin bahee jala namni waliin bahee waliin bahee waliin nyaatee waliin dhugee waan galateeffachuu danda'u akkam namatti tola. Kaan guyyaa haadhaa, guyyaa abbaa, guyyaa ammaa Valentine, guyyaa warra wal jaalateeti akkam namatti tola. Amma aadaa Ameerikaa qofa hin taane aadaa addunyaa ta'eera. Ulfinni guddinni Waaqayyoof haa ta'uuti. Nu waan waaqii nuutochi keessaa guddaan tokko wanti waaqii jireenya keenya keessatti dhangalaaseef iccitii waaqii guddaan nu kennu keessaa guddaan tokko nu warra galataati. Ameen ameen. Nu warra galataati. Haleluuyaa. Sagalee Waaqayyoo keessatti waa'ee galataa waliin dubbannee waliin barannee har'a Waaqayyoo nu jijjiiree nu tuqee asitti baana ulfinni guddinni Waaqayyoof haa ta'u. Qolaasiyaas 3:15 aga 16 fuula jiruun dubbisaa sagaleen Waaqayyoo akkasidha. Nagaan Kiristoos kan isin akkuma kutaa dhanna tokkotti itti waamamtan sun gara keessan keessatti haa mo'u warra galateeffattan ta'aa jedha. Ameen ameen. Nagaan Kiristoos kan isin akkuma kutaa dhanna tokkotti itti waamamtan sun gara keessan keessatti haa mo'u warra maali ta'a warra galateeffattanis ta'aa jedha. Ameen ameen. Fulaan kun baay'ee tola. Qolaasiyaas 3:15 gubbaa jira. Achitti immoo dareemaan jedha dubbiin Kiristoos baay'inaan isin keessa haa jiraatu. Ogummaa hundumaan wal barsiisaa, wal gorsaas faarfannaadhaan weedduu galataa fi faarfannaa hafuuratiin gara keessan keessatti Waaqa maantochaa galateeffadhaa jedhe sagalee Waaqaa maqaa Waaqaa bara baraan ka'eeffame haa ta'u. Ameen. Akka keessi kenna afaan kenna galataani guutamu nu toche maaliin tokko taatanii hidhamtaniirtanii nagaa Kiristoosini tokko taataniirtanii jedha. Warri nagaan Kiristoos isanii baay'ate. Nagaan Kiristoos nagaa yaada namaa fi herregi namaa ol ta'e. Nagaan Kiristoos nagaa gooftaa Yesuus Kiristoos dhiiga san gargar fannootiin bitee nuuf kenne maqaa Waaqaa bara baraan ka'eeffame haa ta'u. Nagaan kenna, nagaa nu jabeenni kennan, nagaa nu dhaboo kennan, arga nu dhumtaatiin nagaa fannoo irraati abbaan dhiiga isaan nu bite anammaan booda nagaa isaniif kenna. Nagaan ani isaniif kennu nagaa warri biyya lafaa isaniif kennuu miti. Nagaa kanallee eenyuun danda'e sanarratti fudhatu jedha. Maqaa Waaqaa bara baraan ka'eeffame haa ta'u.
Kanaaf warra akkamii akka taanu dubbiin Waaqaa guyyaa har'aa nutti hima warra Waaqaa galateeffatu ta'aa jedha. Ulfinni guddinni Waaqayyoof haa ta'uuti. Sagalee Waaqayyoo keessa deemnee ilaalle Paastor Roomee ergaa warra gara Roomee tokko 20 gubbaa deemtanii ilaaltanii warra beektaa Waaqa waaqummaa isaan warra beeku. Dubbii Waaqa keessatti eenyulleen Waaqa beekuu akka malleef nutti himuu hin qabu jedhe. Maal jennaan uumaa ijaan agarurraati Waaqayyoon jiraata ta'uun inni nama hafuura Waaqaa qabuuf cufaafuu namtee cufaafuu ifa. Warri Waaqni hin jiru jedhulleen isaan soban. Of soban. Namni ardiif samii kan argu. Namni uumama Waaqaa argu. Akka Waaqayyoo jiru hin beekan. Garuu jedhu warra kun Waaqa odoo beekanu Paastor galata Waaqaaf malee Waaqaaf hin kennu hin barbaanne jedha. Kanaaf kakee jira Waaqi dabarsee eenyummaa warraa qalbii warraa jireenya warraa gowwummaaf dabarsee Waaqi warra kennee jira. Kanaaf cubbuu ilma nama gidduutti dhagamuu hin malle tochanii jira. Yaa saba Waaqayyoo falasamii biyyi lafaa kana beekumsi ilmi namaa ayyaayyuu bira ga'ee jiru kunin kana mootii xiqqoo tokkeeggii lakkoofsa lakkaan xiqqoo tokkeeggii dubbiin duraa deemu xiqqoo tokkeeggii jireenyi warra jijjiira Waaqayyoo gubbaaf yaada Waaqayyoo gubbaaf mataa dhaaban kunin dubbiin Waaqayyoo waan jedhu Waaqayyoo beekumsi biyyi lafaa kana duwwaa hin tochinee jedha. Anaaf isaniif Waaqayyo icciti guddaa kan nu ibse. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Warri Waaqa odoo beeku waaqummaa kana galataa hin galchine jedhe. Akkasitti fuuldura sagalee Waaqayyoo. Isaan yoo Waaqa beekanillee akka waaqummaa isaatti ulfinna hin kenneef galataa hin galchineef garuu yaadni isaanii waan faayidaa hin qabne ta'e qalbiin isaaniis kan hin hubannes ni dukkanaa'e. Isaan yoo ogeeyyii ofiin jedhaniyyuu gowwoota ta'anii jedha. Yoo ogeeyyii ofiin jedhaniyyuu maal ta'anii gowwoota ta'anii jedha. Sagalee Waaqayyoo keessatti gowwaani Waaqi hin jiru jedhaa jedha. Gowwaan barkanaa kan isaan beekumantan gowwaan barkanaa nama akka maantana isan iji keessan diqqeessanii ilaaltan kanaa miti. Gowwaan barkanaa beeknee warri jedhe Piroofeesaraata yuunivarsiitii guguddaa barsiisan warra miidiyaa guguddaa geggeessan warra dudduuba hafuura jiru eenyummaa warra kan dukkaneesse ija warra kan qabe har'a yuunivarsiitii guguddaa addunyaan beeku keessatti ijoolleen barattu keessattuu warri barsiisu maaliin qabamin irranii hafuura Waaqii gowwummaa kanatti dabarsee waan warra kenneef. Warri Waaqa tuffateef jireenya warra keessaa bara keessa Waaqa waan tuffatanii gataniif Waaqi immoo duwwummaa waan warra kenneef beekumsa warra fakkaata Waaqi hin jiru jedhanii waan Waaqi ulfeessu cufa against waan Waaqi ulfeesse mormuu jalqaban jechuudha. Har'a ijoollee keenya xixiqqoo kan yuunivarsiitii akka kee barachuu jiran deemtanii intarviiyuu warra hojjetan eegilaaltan qaalitti isin ijjeessa. Dubri jechuun maal jechuu jedhan dhiirri jechuun maal jechuu jedhan dandeenyee ifaan hin tolchinu warra jedhu keessa bara akkasii keessa dhaqabne jechuudha. Waaqayyo nu qarqaaruuti. Bara hamaa keessa jirra. Warri kun warra barate warra ga'e warra maantana arguu jirraa miti jechuun elekshin kan gubbaatu waan agamaa gara. Ijoolleen haanuu dhalattuuti ijoolleen haanuu guddattu jechuu mannaa ijoollee jeesuu qabna abboottachuu qabna kanaaf dhaabachuu qabna warra jedhu kee bara akkasii keessa dhaqabne jechuudha. Maatiin ijoolleen dhiiraaf durba taatee haanuu guddattuuti biyya kana haadhaaltuuti jechuu mannaa ijoolleen dhiiraa durba akka taatu qorsitti kennina eenyummaa warra jijjiiraa bara jedhu keessa qabne jechuudha. Warri Waaqa hin beekne Waaqa galateeffachuu hin dandeenye Waaqi dursee duwwummaaf gowwummaaf dabarsee warra kennee jedha. Sagalee Waaqayyoo keessatti eenyuyyuu barsiisaa waa'ee Kiristoos irratti hundeeffamu otoo hin ta'in falaasama faayidaa hin qabnee fi gowwoomsa kan bartee namaatii fi qajeelfama addunyaa kanarratti hundeeffame akka isin hin boocine of eeggadhaa jedha.
dhugaa Kiristoos odoo hin ta'in falaasama soba falaasama biyya lafa kanaa fi beekumsa biyya lafa kanaan akka hin dogoggorre akka hin qabanne of maaltochaa of eeggadhaa barii bara cimaadha barii barulfaataadha jedha. Nu immoo barkana dabsachuu ka dandeenyu maaliin yoo eenyummaa keenya guutuun haleluuyaa waaqa galatii maleef kana galateeffachuu waaqeffachuu jalqabnu waaqayyo waan nu dandeenye nu dandeessisa waaqayyo inni baraa fi haalan olitti nu qaba maqaa waaqaa bara baraan ka'ee eebbifame haa ta'u. Bara numa gubbaatti waldaan waaqaa jedhe manni waaqayyo tulluu irri cufa caalaa mul'atee argamaa jedha. Haleluuyaa. Jireenyi keenya yoo jireenyummaa keenyan cimnee mana waaqayyo kee dhaabannee dubbii Kiristoos gubbaan dhaabannee jenne akka muka dhaattuu galaana dhaabatee lataa deemna malee gogaa hin deemnu ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Barri kun galata nu keessaa fuudhuu fedha. Waaqeffannaa nu keessaa fuudhuu fedha. Jireenyi waaqayyo nu kennu kan nu keessa qancarsuu fedha. Dammaquu qabna. Atin kan rafte maal ta'e dammaqi kai Kiristoos inni maaltu siibsaa jedha. Haleluuyaa. Maqaa waaqa bara baraan keeffame haa ta'u. Haleluuyaa. Galata waaqi kun eenyuuf barbaada? Galata waaqi ofii fedha. Waaqayyo paastar maleekota kumaatamaan herregaman odoo qabu. Warra beektaa faaruu namni danda'ee faarfachuu hin dandeenye ganamaaf galgala qulqulluu waaqayyo jiraata jedhanii is waaqeffatan odoo qabu. Inni garuu galata afaan keessanii barbaada jira sagalee waaqayyo keessatti. Ameen ameen. Galata afaan keessanii barbaada jira. Sagalee waaqayyo ani ulfinna koo fi galata koo dabarsee waaqota biraaf hin kennu jedha. Galati kan eenyuti galati kiyyaa jedha. Maqaan isaa bara baraan ka'ee eebbifame haa ta'u. Isaayyaas 42:8 deemtanii galatan sagalee waaqayyo ani waaqayyo maqaan koos kanaadha. Ani ulfinna koo kan biraatii fi galata koos waaqota tolfamaniif dabarsee hin kennu jedha. Maqaan waaqa bara baraan ka'ee eebbifame haa ta'u. Barii cufaa yoonni lubbuu si jireessu waaqayyo barii cufaa yoonni guyyaa haaraa si kennu yoonni si kunuunsee dhaabee asii si ga'u waaqayyo yeroo hundumaa qabeenyi kan kee barbaadu warri kan kee barbaadu meetii kan kee barbaadu waaqayyo inni waan hundumaa qaba hunduu kan waaqayyooti jedha miti isanillee kan eenyuti isan kan Kiristoositi jedha. Kiristoos kan waaqayyooti isan kan Kiristoos wanni hundumtuu keessan jedha sagalee waaqayyo. Wanti waaqayyo anaaf isan irraati barbaadu qulqulloota galataa waaqayyo malee akka dhiyeessinuuf. Kasimiti akkuma nuti jirtu nu beeknu gooftaan Yesuus Kiristoos warra gam fayyise warra kudhan warra lamxii qaban warra beektaa gaargaar akka keessa turan warra beektaa namaan adda ba'anii tuffataman warra maqaa kennamaniif warra isan namaan gadi isan namaan makamuu malee jedhanii akkasitti addaan baasan. Warra kanatti dhufee gooftaan Yesuus Kiristoos warra fayyise deemati lubatti of garsiisa jedhanii baata. Odoo eegi fayyadeen booda warra keessa jedha namni orma ta'e tokko jedha inni nama Samaariyaa akka ta'e gad deebi'ee jedha. Deebi'ee maan jedhe miila gooftaa gubbaatti jigee uqubaa kenneefi gooftaa galateeffatee jedha. Achiin duuba gooftaan hin gaafate warri fayyan 10 turre sagalaan sun eessi deemanii jedhe. Warra harka waaqayyo irraatii eebba butatee ce'u waaqayyo hin tolchin. Warra waaqayyo irraatii jireenya butatee waaqayyo kan dagatu waaqayyo hin tolchin. Warra waaqayyoon har'a ga'ee yoo waaqayyo immoo eebbisu mana waaqayyo dagatu waaqayyo hin tolchin. Hafaan jireenya keenyaa mana waaqayyo keessatti nuuf haa ta'uuti. Haleluuyaa. Guyyaa kumaatamaa fura bira ta'uu mannaa galgal tokko oobdii waaqayyo keessa jiraachuttu irra namaa caala maqaan waaqaa bara baraan ka'ee eebbifame haa ta'u. Waaqayyo kun icciitii guddaa tokko nuu ibse. Icciitiin inni nuu ibse akka reefu obboleettiin kiyya dhaabattee dhuga baate haala hundumaa keessatti tole moo toluu baate guute moo guutuu baate fayyin moo fayyuu baanne eebbifame moo eebbifamuu baanne kadhaan keenya sa'aatii nutti hir'innetti deebii moo deebi'uu baate
واقي جراتان كن أكنو وان هندما يرو هندما حال هندما كيست غلطان إياد بربادا مكانسا بربران كيب فمي هاتو نمي فولا واقعي درت غلطان ديبي كاني تقولين هنجرو نمي واقعي كانت كيدته واقعي يامي كاني تقولين هنجرو وري واقعي غلطي فتو وري واقعي واقعي فتو غياتوكو واقعي سامي درساسه غياتوكو واقعي والفنان نفه إبوكي ليكا واقعي إميمانكين حقا مكانسا بربران كيب فمي هاتو هاليلويا توري إيجي جدًا يروسات أوف كبيرو كان يندور فم نمي سكوت خليجر نمي نم دعك شدن دا نمي هر كنا منياته غلط نما دعك شدن دا نمي ولين جراته واني دوتو دن دا غرو وادا غلي كان دعن وادا غلي كان إنجيجر حالا لالي أكا غانديدو إنجيجر مujera مكان سبارة بران كيف مهاتو بيكا كون أتين جلي جدي إبنتي كيساتي إسا كان غلطي فدو وان تولي كيساتي إسا كان غلطي فدو غافي كيكا بدو سغلي واقعيو غافي قبدا منجن وغافي كيسانيف كدا كيسان قبدا غاري نوغوتا غاري سابوتا إسا غلطي فدا كون مالدا فدا واقعيو كريستوسين إسانيف قبو جن أتشين بودا جو سغلي واقعيو نغام بيتا غافي كيسان درب نغام بيتا وبرنا في بيكم سنما دربو نغان كريستوس كيسان قلبي كيسان هنغوتا جرا مقاواقا بربران كاين فمي هاتو يروندما غمدا واقعيو يروندما رغمان اوتو غرغرين كوتين كردا حالا هندما كيسات واقع غلطي فدا واقع من كين نرغو جرتا واقع إبوكين بيتا واقع إمام كيني نقرتو هذا كان تشوفه كيسات واقع سيجالتي فتوني ننما هذا هندما كيسات ما أنتوشي نقرتي فت في دين واقعي كريستوس يسوس إسنيف كابو كانوا ماجدا ما كواقع بربران كيف فماتو هاليلويا دبي واقع كيسات هجا واقعيو واقع غلطي فت أجدا آمين هجا واقعيو يجيسن ديمتني فارفنا إباف شنتم لمبوبا ديمتني لاتن سكالي واقعيو كسد هجي وان إسا ججبو سنافي إسا ليليسا قدين إسا هم هنك أم سنافي إسا ليليسا ملكتا في ملكتا أفوفدان إسكالتي فدا بغنا في كرارانيف إسكالتي فدا جد مانجد هجي وان إسا ججبو سناف إنو ليليسا واقع كنا ليليسا واقع غلطي فدا جد غربيتي واقعيو باولوس يرو هندما وان بيتا نغمچيسو وان غودا ربارات كيسا توك جدي ارغاسا يجي جالكابو انين يرو هندما وان واقعي سانغيتو جتيف واقع مالتوچا نغلطي فدا جد امين قولاسياس توكو غبدين تنيغلا تجل دالكابو غبايو جد واقعيو جالالي سن نماف قبدنيف أمانتي إسان كريستوس قباك قبدنيف أبدي بودا بيتا ولتو كوفامي سميت إسان يجروف جالالي سن ولي قبدنيف أنا واقعيو يرو هندما إسان يجي قبد ما توجه ننقلتي فرداجن أمين واقعيو ولي كينف جرين توك كون كيساتي واقعيو وانو جتو جروف واقعيو ولي قلتي فجو قمنا مقا واقع بربران كيف فمي هاتو أمين واقعيو أبوليسكي واني بفتيف أبوليتكي واني بفتيف جرين ورا كرا هاراوان ورا كنتيف هجا هارايسي وان بافتيف واقعيس واني بفتيف تجاجين سواني بفتيف والجا ورا واني بفتيف واقعيو قلتو بفهم جتو قمنا مقا واقع بربران كيف فمي هاتو we should have this attitude قلبي كريستوس غرا كريستوس يجي قبانه ولي كنا في هرجو قمنا ولسني قدني واقعيو هاتو كاي هنجني غلطي واقعيو اني اتنورسيس كون مانجلا نمباسا دوا كيسا نمباسا غلطي لغا نملكم سوكيسا بوتيسي باسا غلطي افال لنچا كيسا سيتوفا غلطي مرهدا في سنسرة جلا
caccabsee si baasa maqaan waaqaa bara baraan eebbifame haa ta'u. Akkuma nu waliin beeknu Faaruu 18 sadi gubbaa sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Ani Waaqayyoo galanni isaaf malee sana nan waamadha. Diinota koo jalaas inni na baraaraa jedha. Haleluuyaa. Ani Waaqayyoo galatii isaaf malee sana maal tochaa nan galateeffadha. Inni immoo maal tochaa? Inni immoo diina koo jalaatii na baraaraa jedha. Kawaan kan jedhe garbicha gooftaa kan Waaqayyoo akka gara kiyya jedhe Daawit. Kasuma miti. Garbichi Waaqayyoo Daawit kun kan beektaa Waaqayyoo yaame, kan Waaqayyoo foo'e, kan Waaqayyoo muude waan hedduu keessa yeroo dabru agarra. Waan kee dabru kana barreessee yoo jedhu akkasidha. Funyoon du'aa na xaxee jedha. Lolaan badiisas na liqimseera jedha. Funyoon Si'ool natti maramee jedha. Kiyyoon du'as natti dhufee jedha. An dhiphinni koo keessatti Waaqayyo na waamadhe. Gargaarsa fi Waaqayyo kootti nan iyyadhe. Innis mana qulqullummaa isaati sagalee koo dhaga'ee iyyi koos gurri isaa seenee jedha. Inni ol gubbaadhaa gadi hiixatee na qabe bishaanota gad fagoo keessas na baasee jedha. Jireenyi isaa eegi himu akka nan beektaa Si'oolitti gad bu'ee akka beektaa funyoon du'aa isa marseetti dubbata. Garbichi Waaqayyoo kun kan cufa keessatti eentu harka qabee du'a sun keessa, dukkan keessa, hidha sun keessa, xaxa sun keessa na baasee jedha. Waaqayyoo an galateeffadhuttu bishaan badii sun keessatti na baasee jedha. Sagalee Waaqayyoo keessa waan jedhu waan na jaallateef na baaseera. Gubbadha ka gubbaatti na dhaabee jedha. Ameen. Inni diina koo furan kee jira sodaatiin. Inni diina koo isa jaba jala amajaajii koo warra akka malee natti ciman jalasi na baasee. Isaan guyyaa rakkinna kootti natti dhufanii Waaqayyo garuu gargaarsa koo ture. Inni iddoo bal'aatti na baase waan natti gammadeef na oolchee jedha. Maqaan Waaqaa bara baraan eebbifame haa ta'u. Jireenyi keenya jireenyi galataa hamaarraati liqinfamuurraati nu oolcha. Ulfinni guddinni Waaqayyo kanaaf haa ta'u. Galanni akka nu cuftu nu beeknu afaan leenca cufa. Ameen. Seena Daani'el beekna miti. Daani'el nama biyya baqa keessatti Waaqayyo ulfeesse tokko. Nama hojjaa mootota wajjin fuula guddaa taa'ee hojjetu tokko. Garuu Daani'el kunin natti toleera. Kunoo gubbitti mootummaa dhaqqabeera. Kanaaf Waaqayyo durii waaqeffachuun naaf hin malle. This is America hin jenne. Fuula jirutti Waaqayyo isaa waaqeffachuu, kadhachuu, galateeffachuu hin dhiifne. Sagalee Waaqayyo akkasi. Daani'el yommuu akka labsiin suni ba'ee beeketti kutaman isaa kan foddaa isa gara Yerusaalemitti garagalutti ol ba'ee innis akkuma yeroo kaan godhu guyyaatti yeroo sadii jilbeeffatee waaqa isaa kadhatee galatas galchaa jedha. Maqaan Waaqaa bara baraan eebbifamaa ta'u. Eegi maal dhaga'intu? Eegi xalayaan labsiin du'aa isarratti ba'ee du'aa jedha sagalee Waaqayyoo. Eegi namni labsiin du'aa isarra ba'ee borganamaa du'a keetii, borganamaa dhuma keetii jedhanii sitti kennanii sila akkam taane? Sila akkam taane? Garuu garbichi Waaqayyoo kunin eegii labsiin irra ba'een booda garman isaa deemee akkum kanaan dura tochuu maskooti isaa, balbal isaa, fodda isaa gara Yerusaalemitti banee maan jedhe jilbeeffatee Waaqayyoo waaqeffatee Waaqaa galateeffatee jedha. Waaqinni galateeffateef waaqinni waaqeffate suni labsii du'a sun Waaqayyoo afaan leencaa afaan qabee Waaqayyo du'a keessaa isa baase. Leenci isin miine isin tunde maqaan Waaqaa bara baraan eebbifame haa ta'u. Galanni Waaqayyo dhugumaan Waaqa kana dhugaaf afuuran jireenya keenya hundumaan Waaqayyo galateeffannee waaqeffanne. Waaqayyo afaan leencaa hin cufa. Maqaan Waaqaa bara baraan eebbifame haa ta'u. Yaa Daani'el tajaajila Waaqa jiraata
وقت يروح ما استجاج سن لين ترى سبارو دندئرا جده دانيال قافتي دانيال استبسي أكنجد يا موتي برابر أنجراد وقنيكو إرجما سإرجي أفعل لين تيجا شوفيرا يلا أمين أمين هاليلويا بركنا وانتي نبرتشو كمنو وان نورت تاي أدون تاين وان تاون جروفي أكثر ننيمفنو متسا أمين دانيال دلهم كبا دانيال لو دندا دانيال يفتو دندا دانيال أرسل دندا قالوا يروم موتي إبتدوا في يا دانيال واقعيات الواقفات واقعيات الغلطيفات أفعال لين تهنجراتي سباسو دندا يروسون أكاسي دانيال ديبسي أكنجد يا موتي برابر أنجراد أكم نمطر نم دوس رت لبس نم بديس رت لبس نم أفعال لين جت كتير نياتم تو جبرسي سيكين برابر أنجراد يجون أكم نمطر قلبي كريستوس يجون كان هاليلويا جريني كنا إنه نيجامي جرا جريني كنا أكا نتوچالو نونتاتين أكا واقعي نموتسي جرانا مكا واقع برابر أنكيل فمه هاتو كان جرانو كاركارسا واقعيوتي ماله وانورد دكابين الراتبيت دانيال أشكيسات أتيتيودي نسان جيران إنيومان سان جيران واقعيو أفعال لينجا جفيا كني سولش بيكيرا واقع خانا إيجي واقعي سولشي وانتي برا ما فرباجيس واقع كالتي فسو جلقام موتي سا والفسو جلقام والفيني بديني واقعيو فاتاو يرو خان موتين ديبيه لبسا لمفا باسل لبسان دوا جيرامي لبسان غلطا واقع همامو جلقبه كنكا واقع دانيال لفا ببرتي هنجيو برابر اللي جرافنا موتين مانسا موتو مانو منكمني واقعي نغا واقع دانيالتي إني إن باسا إن أولشا إن فيسا إن برارا جيتشو جلقبه مكا واقع برابران كيف فمهاتو يونو غلطا كان كيستي چمني دابني حالا مرسيف وانا مانتن كي دبرو جرو كيست باستر يردو انتو كجلا واقعيو يبدين جيرو جنة جل غرو يبدسون كيستي اوان سن جيرو فين اساول جيرو فين عربي بدا اسن نياتو جلا غلاني جيرو جن غلاني انجرا واقعيو ني وان سيوجين جيرو فين غلاني سيلكمسو انو كيتا كيتا غوفتا سيوجين جيروني كيسنتا كيتا مقاو واقع برابران كاين فمي هاتو هاليلويا هذا واقعي ما نجى تجنا وان كيد دبرتن هندما كيستي غلطة أنا في مالي أنا في كنا هذا هندما كيستي نغلطة فتا كون كريستوسيتي فدانين كابو كون خان نغمتشيس كان غراكو بوكوتشيس كان نجيبسو غلطة فان كيساني جتو جرا ابرو غباتي غلطة فان كيساني واقعيو كنا جسغليو واقع ورا يرو هندما ورا أمانتي دبي ورا غنغو دونتاتين ورا حالا هندما قولتي واقعالي واقعتين دندتا واقعتين بيكا واقعتين كجيلا واقعتين أتاكي سيفتا واقع حالا كيجرون قولتي أتين جمع واقعتين إليني سيمالي غلطي سيمالي جنو واقعين وفاتوچو مكا واقع برابران كيف فمي هاتو أسرت دابا أفور